jecha isaa akka eegu gaafannaas maali oolmaa addunyaatiin Suudaaniin kibbaa sooshaal miidiyaa cufteerti duulli dippiloomaasii Abiy maal fakkaata isa kanas egaa isinitti himnaa hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjiniin tura jechaa amma gara oolmaa keenya jalqabaatti deemna. Oolmaa keenya jalqabaatiin oolmaa Tigraay oduu keenya jalqabaa oolmaa Tigraayini waraanni gara Affaaritti babal'achaa jira. Egaa kana dura waraanni kuni naannoo Amaaratti babal'achaa ture. Naannoo Amaaratti babal'atee gara Goddaritti babal'atee Amaara keessa magaalota 42 ol erga qabataniin booda amma waraanicha kana fuulasaa gara Tigraay gara Affaaritti garagalchanii jiru. Egaa warri wayyaanii yookiin warri hiite warri ofiin jedhanii hiite jechuun humna ittisaa Tigraay akka dubbatanitti waraanichi kuni waraanni Tigraay Affaar keessatti geggeeffamuu amaluma isaatiin iyyuu adda jedhanii jiru. Amaluma isaatiin iyyuu adda waraana Amaaratti geggeeffamuun adda duraan dursee uummata Tigraay dursinee uummata Affaar saayikooloojii isaa eeguu qabnaa, amantii isaa eeguu qabnaa, aadaa isaa eeguu qabnaa. Kanaanii lammaffaa humna guddaa Abiy achirra buusatee humna guddaa achirra waan buusatee fi humna sana cabsanii bira darbuun baay'ee ulfaataadha jedhanii jiru. Abiyyis iddoo kaan irra karaa sana abdate fakkaata. Iddoo kaan irra karaa sana abdateeti kan hunda caalaa loltuu addaa naannoo sanatti ramade fakkaata. Haala sanaanii karaan suni dafee hin cabu yookiin karaan suni amma tokko du'a na eegaa jedheeti karaa sanatti waan baay'ee xiyyeeffate fakkaata. Karaa sanarra baay'ee waan humna ijaare fakkaata. Sanaan egaa kana kan nutti agarsiisu Samaraatti buufata diroonii ijaaree ture. Buufata diroonii ijaaree buufata diroonii sana achi dhaqeeyyuu ganna kanaa dhaqee doowwatee ture. Dhaqee doowwatee buufata diroonii sanii fi achi keessaa kan teknikii giraawundiidha ta'ee kan ittiin to'atan jechuudha. Ground control kan jedhamu bakka achi ta'anii diroonicha ittiin to'atanii fi ittiin oofanii achi bakka barbaachisuun ga'anii akka deebi'u godhanii qubachiisanii isa siistamiidha. Siistamicha ground control sana isa achi Samaraatti kan inni ijaaree sanaan egaa abdiin isaanii dirooniin kan keessattuyyuu Iraan suni galee achiin booda balaliinsa jalqabee boombii darbatee warra Tigraay kana narraa ittisa jedhee yaadee ture. Gama biraatiin immoo Turkiis deemee egaa Turkii wajjiniin walii galame jedhama. Garuu diroonichi waan gale fakkaatu hin sobu malee diroonichi Turkii hagammaa waan gale fakkaatu akkuma dura gabaasa dhiyeessineeni fuulduratti kan inni galu yoo galees lammaffaa Turkiin amma akka dhaaressaa jirtu kanaanii diroonichi gatiin isaa guddaadha. Teknooloojii hedduutu itti ba'ee callisnee namaa waan kenninu miti gatii xinnaadha waan kenninu miti jechaa jirti. Kanaafi gatii irrattis waan walii galan hin fakkaatu. Sanaan alaa Abiyyi diinagdeen garmalee kasaaree jira. Kanaani diinagdee amma jiru kanaani bituu waan danda'u hin fakkaatu. Kanaani otoo jennu karaa diinagdee jennaani diinagdee jalatti waan hin gabaasin wanti dhaggeeffattoota keenya himuu barbaannu diinagdeen garmalee gadi bu'ee jira. Kana caala immoo gadi bu'uudhaaf deemaa jira. Idaan biyyattii amma biliyeena 40. Amma right now idaan biyyattii irra jiru biliyeena 40.
Kun immoo ji'a sadii ji'a afuriin dura biliyeena 35 ture, biliyeenni 5 ji'a 5 akkas keessatti dabale. Kuni kan inni dabalaa deemuu fi waan liqaan hin kafalaminiif. Liqaan biyyattii irra jiru haga ammaa hin kafalamne. Amma bara kana dhumarratti liqaan kun gara biliyeena 60tti guddataa jedhamee jira. Kanaafi biliyeena 60 ilmaan keenyayyuu kafaluu hin danda'ani. Wanti kuni garmalee sodaachisaa ta'ee jira. Abiyyi uummata biyyattii sanii ajjeesaa jira. Guutumatti uummata miliyoona 110 ajjeesaa fixaa beelatti rakkoo diinagdee keessatti gatee kan inni ummata sana kan ajjeesaa jiru. Kanaaf uummanni biyyattii sanii iyyachuu jechuu namicha kana ofirraa kaasuu qabu. Hagamiif akka obsaniif hin beeknu, maal gatii ta'eef uummanni biyyattii suni maal waan balleesseef kan rakkoo kana keessa galee rakkoo diinagdee kana saaxilame, kun waan nyaatu dhabee, kun waan dhugu dhabee, kun mana ari'ame, kun hundi badiin kun hundi dararri kun hundi irra ga'uuf maal balleessa? Maal gatii godheedhaaf nama tokkoof jedhaniiti namicha kana aangoo isaatii jechaadha. Inni kan warra wayyaanii wajjiniinis wal waraanuu achirraanii walitti bu'iinsi iddoo hundatti kan inni hammaatee jiru. Egaa kanumaani amma Samaraan rukutamee jira jedhamee jira. Buufanni Samaraa kuni bakka dirooniin irra qubatu rukutamee jira jedhama. Kanaafi buufanni kunis gatii waan qabuun fakkaatu. Egaa biyya ammaanichi carraan inni qabu tariga naannoo Finfinnee sana keessatti yookiin Boolee yookiin immoo Bishooftuudha iddoo wayii qopheessanii achirraa kaatee kan rukutuu dandeessudha. Dirooniin maximum kilomeetira 100 yoo deemu. Maximum kilomeetira 100 deemee tarkaanfii kana fudhachuu kan danda'udha. Sanaafi jarri hanga dhuftee Finfinneetti dhiyaattutti haga Adaamaa yookiin immoo Fiichee geessutti tarkaanfiin irratti fudhatamu jiru. Hanga Dabra Birhaan geessutti tarkaanfiin irratti fudhatamu hin jiru jechuudha. Walumaa galatti Baahar Daaris yoo ta'e Baahar Daaris amma baay'ee exposed ta'ee jira, of kennee jira. Yeroo barbaadanitti amma Baahar Daar rokkeettiidhaan rukutuu danda'u, rokkeettiin reebuu danda'u. Kanaaf abdiin diroonis amma baay'ee gadi bu'aa jira. Diroonichi homaa waan inni fayyade hin jiru. Isa caala jarri ammallee deemaa jiru. Kanaan egaa loltoonni hiit yookiin humni ittisa Tigraay Dasee karaa sadiin marsanii jiru jedhama. Dasee karaa sadiin marfamtee jirti. Daseen tokko karaa Garaadotiin karaa Faartumaa akkasuma karaa biraatiinis marsanii jiru. Baadiyyaan ishee almost qabamaa jira jedhamee jira. Kanaanii Daseen yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 2-3 keessatti harka hin kennatti jedhamee yaadama. Daseen yeroo gabaabaa keessatti harka kennatti jechuun waan hunduu xumurame jechuudha. Almost wanti hin xumuramin hin jiru jechuun nama rakkisa. Egaa Daseen harka kennattee jennaani Dasee isaanii kan jiru Baahar Daarii. Baahar Daar yeroo gabaabatti harka kennatti. Gama biraatiin Samaraanii amma harka kennachuudhaaf qophiirra jirti fakkaata. Erga buufata xiyyaaraa sana rukutanii xiyyaarri garasitti akka hin balaliine godhanii amma teessoo achi gara biraatti waan deemu fakkaata. Teessoon mootummaas gara biraatti yoo deeme rakkoon biraa uumamuu danda'a jedhamee yaadama. Sanaafi teessoon mootummaa naannoo Affaar achi bahee jennaani Affaari akkuma mootummaattiyyuu Tigraay taatee akkuma durii sanii Affaartu bilisa ba'a jechuudha. Affaar bilisa gaafa baatee saniin booda naannoon lama yeroo tokkotti bilisa ba'an jechuudha. Inni sun immoo karaa gadi babal'achuudhaafis karaa guddaa uuma. Tokko karaa sana hin cufu, karaa Jibuuti irraa dhufu suni guutumatti cufama. Kanaafiyyuu
abiyyi gara itti socho'u hin qabu sanaani wanti biyya alaatii galuu sin dhaabbata. Saniin booda biyyattiin gaaga'umsa keessa buutee hundumtuyyuu feel ta'ee achiin booda gara jijjiiramu otoo hin beekin waan hunduyyuu dhaabbachuudhaaf deemaa jira jechuudha. Bakka tokkotti qaxxalee gaafa dhaabbatee achiin booda maal akkamitti akka sochoosuu danda'anii fi akkamitti akka maaltu godhamuu akka danda'u baay'ee waan nama yaaddessuudha. Imagine gochuun iyyuu kana yaaduun iyyuu baay'ee nama rakkisa. Maaltu uumamuu danda'a kan jedhu kana yoo akkasitti deemamee jedhe karaan suni dhaabbatee naan qorichi hin galuu waan biyya alaati galu zayitiin alaa galaa nyaanni garaagaraa alaa galaa qoricha alaa galaa boba'aan alaa galaa inni hundi kuni yeroo barbaadametti hin galu taananii achiin booda waan hunduyyuu gaafa dhaabbatee akkam ta'a manni biyyattii isaanii akkam ta'a hagamiif immoo akkasitti dhaabbatee tura. Sana booda maal godhameeti kan deemu kan jedhu biyyattii keessa egaa badii guddaan akka dhufaa jiru kan argisiisu abbootiin amantii kadhaa jalqabaa jechaa jiru har'aa majlisarraa ergaan darbee jira. Musliimota biyyattiitii fi akkasumas akka isaan jedhanitti musliimota addunyaa guutuu jiran keessattuyyuu lammii Itoophiyaa kan ta'an hunduu du'aa fi sadaqaa akka nu godhanii jedhanii ergaa dabarsanii jiru. Egaa musliimonni hedduun abiyyiif du'aa godhu otoo hin ta'in abiyyi akka du'uuf du'aa gochaa jiru. Du'a namaallee hawwinu garuu akka mootummaan suni achirraa ka'u kadhachaa jira. Rabbiin kadhachaa jirra. Kanaafi mootummichi kun mootummaan nama miidhe mootummaan ummataaf hin taane biyyaaf hin taane akkasitti akka itti fufu du'aan godhamu hin jiru. Mootummaan sun mootummaa nama nyaata mootummaa faallaa ummata biyyattii sana waan ta'eef hundumtuyyuu amantii qabuuni mootummaan kun garagaree jigee mootummaan ummataan ummataaf hojjetu ijaaramuu qaba. Isa sanaaf kadhachuudha kan nu barbaachisu. Karaa amantii keenya hundumtuyyuu akkasitti kadhachuun nurra jiru. Garuu kun egaa biyyattiin rakkoo keessaa gama akka jirtuu fi abbootii amantiitiinis karaa kanaanii nu gargaaraa nu kadhadhaa jechaa akka jiranidha. Kanumaan egaa gara oduu ittaanutti deemna. Oduun ittaanu oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin baqattoonni Amaaraa jigiin Finfinnee galaa jiru jedhamee jira. Egaa baay'een isaanii amma naannoo Amaaraatti ari'amnee jirra. Naannoo Amaaraatti haalli jiru nuuf hin taane nutti hin tolle jedhaniiti baay'ee nahanii jiru jedhamee jira. Kanaaf egaa konkolaataa hedduudhaan akkuma jigiitti akkuma nama daboo deemutti akkasitti jigiidhaan daboo miti akka jigiin daboodhaa olii asuma jigaa jiru jedhamaa jira. Kanaan naannoo Wallootii akkasuma Gojjamii Gondarii hedduun isaanii baqataniiti kan galaa jiranii. Warri Amaaras warri bulchitoonni isaanii hanga oliitti warri zoonirra kana dura bulchaa turan warri aanarra bulchaa turan akkasumas warri godinarra jiranii akka Amaarattis Bahardar keessaa maatii isaanii hedduun isaanii maatii isaanii baasataniiru. Warri olaanu warri Amaaraa maayyuu akka keessa hin qulqulleeffanne oduu kana of eeggannoodhaan isinitti himna. Akka jedhamaa jirutti kan lafa jala ususamaa jiru mootummaan naannoo Amaaras akkasumas biyyattii keessa warri aangoo qaban hedduun isaanii maatii isaanii biyya alaatti ergaa jiru jedhamaa jira. Maatii isaanii baay'een isaanii kan sadarkaa federaalarra kan jiranii ministeerota warri jedhamanii harki 80 maatiin isaanii biyya alaa jiru. Kan immoo kan godhanii 2016 jalqabeeti. 2016 erga qeerroon injifachuusaa beekaniin booda hedduun isaanii haalli kun mijataa miti jedhanii maatii isaanii gara alaatti erganii achiin booda Abiyyi suuta jedhee waan
jijjiiramni sun yookiin cimina gara tokkoon gaga'umsa hambisee booddee ganamnusi jechuudha. Gaga'umsi sun otoo hin gahin hafee achiin booda qalbiin itti deebitee Abiyyi qalbii itti deebisee achiin booda qalbii itti deebisee booddee qalbii itti deebisan innu keessaa fudhatee amma akkuma bara 2016 fi 17 sana yaaddoon itti dhufee jennaan warri kun asiyyuun galchine kan ministeera ta'ee maatiin asitti assaayilamii gaafataniitu jira. Assaayilamii gaafatanii assaayilamii kan jiran kan hojii asii argatan kan asii hojjetan isaantu jira akka jedhamutti kanumti Abiyyuu akkas turanii kanaaf haala saniin hedduun gara Oromiyaatii fi gara biyya alaa deemaa akka jiranidha. Sana wajjiniin manneen Adam Faaraa hanga xinnoo ajjecha jalaa bahee jedhamee jira. Adam Faaraa egaa Gondar Cilgaa iddoo Aikal jedhamu deemee ture. Warra naannoo Amaaraa wajjiniin nama muraasa ta'anii warra Koree Qimaanti jedhamu sana Koree Qimaanti jedhamu sanaanii Koree Qimaanti isa kanaa jedhanii Koree Qimaanti sana wajjiniin yommuu dubbachaa jiranii Qimaanti keessattuyyuu amma nu deeggaraa jiru warra wayyaanii deeggaraa jira kanaafiyyuu Qimaanti qabachuu qabnaa jedhanii Koree jedhamu tokko wajjiniin mari'achuudhaan dhaqanii gaafa otoo isaan mari'achaa jiranuu dhukaasni irratti banamee jedhanii dubbichi akkasaa jedhamu malee dhukaasa qabataman kan irratti bane eenyu akka ta'e hin beekamu. Lammaffaa dhukaasa sana warri banee qabamanii jiru ajjeefamanii jiru jechaa jiru garuu dubbichi gara biraas fakkaata. Kaleessa oduu isinitti himneeni Mustafaa Abiyyi kabalee ture isinin jennee turre isarratti Mustafaanii maaliifi waraana bantee jennaani waraana kana kan bane anaa miti Adam Faaratii fi ittaanaa kootii jedheenii ture. Kanaan egaa Adam Faara irratti Abiyyi tarkaanfii fudhachuu hin oolu jennee isinitti himnee turre. Ammas wanti mirkaneeffanne hin jiru shakkii keenya. Shakkiidhaan garuu yoo laallee jennu wanta kana walitti qabsiisnee yoo laallu Adam Faaraa akka rukutamu beekatiif akkas godhanii fakkaata malee otoo duraan dursee naannoo sanitti erguun hin barbaachisu nama kana. Duraan dursee nama kana achitti erguun hin barbaachisu. Araara yoo ta'e araara kana kan buusuu qabu sadarkaa gadiirra warra jiranidha malee Afayaayii mana marii federeeshinii tokko waan naannoo keessatti rakkoo jiru kanaaf erguuni waamatu duuba yaadamee waan jedhamu nu argisiisa. Lammaffaa otoo eegdonni jiranuu tarka egaa waaqatti isa baase malee rukutanii oolanii jedhanii tarii madaa'uusaa maaliisaa wanti quba qabnu jiru garuu nagaadhaan jedhanii jiru bahee jedhanii jiru. Warri Qimaantis dhukaasni jira dhuguma warra walgahii san irratti dhukaasni baname jedhamee jedhanii garuu nuyi miti jedhu warri Qimaan taasofsiisnee turre nuyi miti kana kan fudhatee jedhu. Kanaaf ajjeesne kan jedhanis amma icciitiin kun akka hin baanee fi icciitiin kun eenyutu waan sana godhe eenyutu waan kana duuba jira kan jedhu kana dhoksuudhaaf fakkaata malee otoo ta'ee baasanii namoota kanas yooma balleessallee ta'e yooma ajjechallee yaale namoota kana qabaniiti achiin booda seeratti dhiyeessu malee ajjeesaa kan jedhu hin jiru. Kanaan egaa walumaa galatti wanti biyyattii keessatti deemaa jiru waan nama sodaachisuudha. Akkasii jalqabee jennaan wanta biraatu as deemaa jira jechuudha. Sanaan ala manni barumsaa 7,000 ol cufamanii jiru jedhamee jira. Manni barumsaa 7,000 ol
naannoo Amaaraa, Affaar akkasumas Tigraay keessatti cufamanii jiru, barbadaa'anii jiru. Egaa kanaanii warri Amaaraas hedduu bu'aa jira. Keessattuyyuu naannoo Tigraayitti barattoonni miliyoona 1.4 barumsa barachaa hin jiran jedhamee jira. Kuni manni barumsaa hedduun isaanii guutumaan guututti warra barbadaa'anidha. Fuulduratti warri kuni hojii yookiin tajaajilaan ala ta'anii jiru jedhamee jira. Kana jechuun egaa baay'ee kan nama sodaachisudha. Bu'aan waraanaa kanuma waraana dura kan dhaabanne waraanni kun hin barbaachisu ganama gaafa jalqabnee kan jechaa turre waraanni kun hin dheerata umurii dheeraa fudhachuu danda'a protracted waarii ta'a kanaafi dhaabbatu jedhamee kan keessattuyyuu hayyoonni Oromoo kan waan kana hin morminii fi duran dhaabbatin hin jiru. Kunooti waraanaa egaa argaa jirra, bu'aa waraanaa argaa jirra. Juuntan fixee deebi'aa, juuntan barbadeessee Tigraayittis, Oromiyaa irrattis, Sumaaleettis iddoo hundatti nama tokko nama na dura dhaabatu arguu hin barbaadu. Cibseen irra deemaa jiree Abiyyi yaadee garuu cibsee irra deemuu miti ciisee irra deemuudhaafi qophaa'aa jiru jarri kanaaf egaa baay'ee rakkisaa ta'ee jira haalli jiru. Kanuma wajjiniin mootummaan Abiyyi miidiyaa na hin deeggarre nan cufa jedhee jira. Egaa har'a tuuliin isaa yookiin immoo meeshaan PLC'n Abiyyi jechuudha. Inni miidiyaa kan jedhamu Abiyyi miidiyaa PLC miidiyaa Broadcasting Authority PLC kan jedhamu har'a ibsa baasee jira. Ibsa baasee saniini warra karaa intarneetitiin hojjetan jechuun streamingii an hojjetan jechuudha. Egaa sana jechuun YouTube irra warra jiran Facebook irra warra jiran isaan kana baay'inaanii amma kan broadcasting miti kan inni jedhe kan karaa intarneetii hojjetanidha jedhe kan intarneetii hojjetanii biyya sanaa yoo jiraate muraasa kan yoo biyya sana jiraate jechuudha. Inni yoo warri karaa intarneetii websaayitii warri qaban. Sanaan ala karaa intarneetii kan hojjetanii YouTube irratti hojjetu. Baay'een isaanii amma miidiyaan YouTube kun garmalee baay'achaa jira. Miidiyaa YouTube kanaa eeyyaman biraa argattan malee hin cufnaa jedhanii jiru. Egaa eeyyama isaan hin gaafannu nuti. Eeyyama eenyuyyuu hin gaafannu. Eeyyamni keenya baay'ee Ameerikaadhaa. Eeyyama qabna nuti. Kan keenyan waan ilaallatu miti. Warra biyya keessa socho'anii garuu in ilaallata kuni. Kanaani amma haga ammaatti 35 qofatu galmaa'ee jedhanii garuu kan jiranii 150 oliin ta'u jedhamee yaadama. Hundi actively hojjetu hin hojjetanii waan biraa ta'ee jechuudha. Kanaafi isaan sana hin cufnaa jedheedha amma dubbachaa jira. Kana jechuun ammallee YouTube fi Facebook irratti xiyyeeffannoon jira jechuudha. Tarii amma xinnoo ture Facebookii guutumatti biyyattii keessatti cufuu danda'u. YouTube'nis biyyattii keessa akka hin dabarre gochuu ni danda'u. Yeroo gabaabaa keessatti waan akkasis ta'u possibility'n jira. Odeeffannoon arganne. Garuu asii achi ilaallu karaan itti adeemaa jiranii waanuma akkasii fakkaata. Kanaafi uummanni keenya qophii ta'uu qabaa yoo akkas ta'e akkam goonaa istiraatejii ba'uu qabaa. Inni guddaan yoo akkasis ta'e sinnoorkanii karaan ittiin bananii jira. Karaa ittiin banan sanii sooftiweerii wayii daawunlood godhatanii garuma saniin cabsitanii seentanii achiin booda waan barbaadan argattu. Mootummaan lafuma fayyuma daba malee waan milkaa'uu fi miti kuni. Achi taamaanyi biyya kootii fiduu fi qophiidha jedhee jira yookiin amanamaadha jedhee jiraani taamaanyiidha jedhee jira.
garuu kan nama gaddisiisu asuma fokkora asuma Atlaantaraa fokkora malee gara miyyuu deemu argine agaasuma fokkoruu agaasuma geeraruu otoo achi deemee waraana isaa kun maatii isaa amaarri wanti iyyaa jiranii mana maatii isaa seenanii maatii isaa suura isaa durii badhaasa hin argatee waan garagaraa isa fuudhanii gadi gombisanii akkasitti na jalaa maal godhanii jareetii iyyaa jira. Kanaaf isarratti gargaaruu ni danda'uyyuu yoo dhuguma agas garaa kutatee jira ta'e dhuguma agas cimaadha agas wanti kun naan taane yoo jedhee deemee achitti waan barbaachisu yookiin immoo qabsoo barbaachisu gochuu ni danda'a ture garuu qabsoo barbaachisu sana goonee biyya kootii deemeen du'a jira asuma geerara asuma arginaa hanga wayyaanee maatii koo akkas gochuuni ana qabsoorraa deebisuudha jedhanii yoo yaadanii jedhanii isaaniif hin taane duris isaanuma mormaa ammas isaanuma morma jedhee jira. Egaa kanaanii xinnoo goofandimiis shaqqalachuu barbaada fakkaata. Waan akkasitti deemuu barbaada malee wantichi akka maatiin isaa miidhamuu hin qabu maatiin nama tokko gatii ta'aniif miidhamuu hin qabani sanaan ala garuu jechuun waraanicha kan balaaleffachuu qabnu waraana keessa wanti hunduu sirriidha warri jedhan jiru. Kanatti namannu waraanni seera qaba waraanni seeraan gaggeeffama waraanni seeraan gaafa gaggeeffamu akka seeraa sana qofatti deema garuu akka seeratti deemaan jiran amma isaan egaa amma warri bilchiginnaa keessattuu har'a warri ittisa biyyaa kun raayyaa ittisa biyyaa akka dubbachaa turanitti miidiyaa biyyattii irratti amma waraanan hin mo'annaa otoo hin ta'in humna hin qabna Tigraay hin mo'annaa otoo hin ta'in tarii rabbi nu gargaara jechaa jiru rabbi nu gargaara kan jedhan kana nyaata hin qaban amma warri Tigraay amma beela'anii jiru loltuun isaanii garmalee beela'anii jiru wanta nyaatamu qoshoroonis maaliinis hin jiru akaayii nyaachaa jiru akaayiidhaan kan isaan jiraachaa jiranii akaayii nyaatanii dasee gadhiisisan taanan akaayii nyaatanii Gondar walloo kana hunda lafa kana hunda gadhiisisanii taananii dhugaa dinqisiifachuun dirqama dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu akka jedhame immoo akaayii nyaatan isaanii agasa waan nyaatan numa qabu. Yeroo kaane akaayii nyaatu jedhu miidiyaa faanaa jedhamu irratti kun kan dhiyaate gama biraatiin immoo faana dhumti yeroo darbee nyaanni koloneelli tokko qabame koloneelli kuni waan USAID'n kenneedha kan nyaachaa ture jedhee jira. Kanaaf waan wal hin fakkaanne waan conflicting waan har'a jedhan boruun jedhanii kana kan dubbiyyuu balleesse. Egaa kana fakkaataa gara oolmaa addunyaatti deemnaa gara oolmaa addunyaatiin Suudaaniin kibbaa sooshaal miidiyaa cuftee jirti. Suudaaniin kibbaa sooshaal miidiyaa kan cuftee fi amma waraana hamaatu ka'uudha itti yaadamaa jira fakkaataa keessattuyyuu warri civil society South Sudaanii hiriira baana jedhanii hiriira waan waamanii fi hiriira baana jedhanii hiriira waan waamanii fi hiriira kana sodaatanii social media Facebookis YouTubeis wanta kaanis cufanii jiru. Akkasuma ta'eeyyuu egaa warri hiriira kana qopheessaa jiru nuti waan fe'aa dhufu waan fe'anaa cufanii nuti hiriira keenyatti itti fufnaa mormii keenyas itti fufnaa mootummaan hanga gaafii keenya nu deebisutti nuti yeroo hundumaayyuu qabsoo sanarra jirraa jedhanii jiru. Kanumaan oduu ittaanutti deemnaa oduun ittaanu duulli dippiloomaasii Abiyyee faayidaa hin qabu jedhamee jira. Egaa kuni kan jedhamee har'aa keessattuyyuu waanii Keeniyaanii Afrikaa biyyoota sadii Niijerii fi Tuuniziyaa akkasumas Seent Veenas bakka bu'uudhanii Afrikaa guutuu yaada Afrikaa guutuu jettee Afrikaan kanatti aman gamtaa Afrikaa dabalatee jechuudha kanatti amanuu jedhanii kan isaan yaadanii jiranii lafa kaa'amee jira isaanii akka
yaadni kun yaada gamtaa Afrikaatis yaada Afrikaa walumaa galatti addunyaa irrattis UN keessattis calaqqisiiste jedhamee jira. Kanarratti egaa Abiyyi waan inni barbaadu hin jennee fi Abiyyi silaa achi keessatti Keeniyaanii juuntaadhaa teeraristiidhaa balaaleffatamuu qabaa biyya lafaarraa baduu qabaa rukutamuu qabaa jechuu qabdii ture Keeniyaanii. Garuu Keeniyaan sana otoo hin ta'in kan Keeniyaan jettee hundeeni rakkoo kanaa waan biraa miti. Hundeen rakkoo kanaa waan biraa otoo hin ta'in mul'ata irratti wal lolu. Lamaanuu mul'ata fuulduraa gara garaa qabu. Conflicting vision qabu. Gara tokkoon warri Hawwaat yookiin immoo warri Abbuutii fi qaamonni biroo ethnic federalism kanatti amanu. Ethnic federalism kanatti amananii karaa ethnic federalism kanaanii deemaa jiru. Gama biraatiin immoo Abiyyi ethnic federalismiin farra biyyattiiti tokkummaa biyyattii hin eegsisu. Kanaafiyyuu ethnic federalism kana dhiisnee geographical federalismitti deemnaa jedha. Kanaafi kuni biyyattiin yeroo waan akkasii uumamu haala ittiin rakkoowwan yookiin immoo yaada waldiddaan itti uumame sana akkatti araarsan hin qabani. Tuulii sana hin qabani. Meeshaa araaraa sana hin qabani. Kanatu rakkoo uumee jedhanii jiru. Kanaan egaa Museveniin jalqabasi kan ethnic federalism kana hin deeggaru. Kanaan Abiyyiin isa kana diigdu malee nagaa hin argattu jedhanii jedhanii. Egaa ifatti iyyuu barreessee jira. Waan jiru sana Abiyyis waan itti himee fi suma Abiyyi itti hime sana deebisee itti hime ammallee jara kana hubadhaa gaafa Abiyyi jalqaba aangootti dhufu jara kana waame. Paul Kagame waamee hawaasatti marqee fi maal godhee haala gaariidhaan kabajee geggeesse. Akkasumas Yoweri Museveni waameeti wayyaa aadaa Oromoo kenneef jedhee achiin booda kan inni geggeesse. Kanaafi hamma tokko isaa dhumaati kaartaa isa dhumaati. Isaan kuni isaaniin egaa na baraara jedhanii ni jiru. Isaan akkamitti akka isa baraaran wanti beekame hin jiru. Akkam godhaniis akka isa baraaran hin beekamu. Haa ta'u malee fudhatama guddaa qabu jarri kuni addunyaa irratti. Kanaafiyyuu yaada Afrikaati kan jedhamu sana keessatti ammallee lamaanuu kan jala muranii itti dubbatanii ammaanichi ajjeestee garuu gochuu ga'uu hin dandeessu. Walitti dhufeenyi yookiin immoo waldiddaan kunis waldha'uun kunis akkasittoo itti fufee siis biyyattis miidhaa malee homaa isin fayyadu jedhanii. Inumaayyuu Paul Kagameen ati aangoo gadhiisi yoo barbaachisaa ta'anii asitti lafa siin kennaa. Mana siin kennaa achiin booda as jiraachuu dandeessaa jedhanii Abiyyi kanaaf iddoon qabu. Abiyyi kanaanii mufatee akka deebi'eedha kan nageenye. Egaa sanaan ala wanti tokko biyya kan nu ergame jira. Biyyaan nu ergame aanaa mi'eessoo araddaa Daalacha keessatti hawaasa nagaa maatii tokko guutuu ilmaan keessanitu waraana bilisummaa Oromoo waboo keessa jira jechuudhani hidhanii hiraarsaa jiranii haadha daa'ima ji'a 6 dabalatee namoonni hidhaman tokko Ibroo Umar Billoo akkasumas Turkii Muusaa Billoo Abdii Umar Billoo Caaltuu Abdallaa Umaree haadha daa'imaa ji'a 6 mana hidhaatti dararaa jiru jedhanii jiru. Asuma Harargee dhihaatii aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Hardiim keessatti kaadireen biltiginnaa waraana waliin ta'uudhanii hawaasni hundi dhuftanii waraana leenji'uu qabdu. Namoonni hin leenjine guyyaatti qarshii 500 kafaltuu jechuudhanii hawaasa dararaa jiru. Uummanni dhiyeessee bosona galee jira jedhanii jiru. Egaa dararri kuni akkasuma itti fufee jira. Arsii keessattis akkasuma aanaa Siree keessatti waanuma akkasiitu ta'ee jedhamee jira.
waanuma akkasiitiin namoota baay'ee dararaa akka jiranii keessattuyyuu kaadiriin gandarraa jalqabdee waggaa 27 oli ganda bulchaa ture achirraan aanatti fidanii aanaa sanirraa amma deebi'ee naannoo sanitti akka namoota garmalee dararaa jiru. Yoo barbaadanii isiniin ariisisaa yoo barbaadan kanan isiniin godha jedhee akka jiru warri keessan nutti himanii jiru. Egaa namni kuni adabadhu siin jennaa namni akkas gootu kuni warri akkas gootan sa'aatii dhumaarra jirtu. Sa'aatii dhumaarra waan jirtaniif yeroo kanatti uummataan walii galuu qabdu malee uummata keessan basaasuu fi uummata keessan takka leenjii fudhadhaa takka qarshii fidaa takka ijoolleen keessan akkas goote kan jettanii badii ofitti fidaa jirtu. Kanaaf gocha akkasii kanarraa adabadhaa. Ijoolleen dandeessee jirti yoo barbaadde muka galuu dandeessi, bosona galuu dandeessi, waboo galuu dandeessi, bakka barbaadde deemuu dandeessi. Yoo dandeessan ijoollee qabaa malee maatii hin